Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaya keessanii fayyaa keessanii baga jiraatan nu gammachiisan jira. Akkasuma dammoo barumsa baay'ee namatti toluu fi baay'ee yaadaa turtan isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Akkasumas gaaffii hedduu na gaafataniirtanii kanaaf warra gaaffii na gaafatanis kabajaadhaan asirraan isiniif deebisaa sirriitti na hordofaa jechuudha. Hanga xumura viidiyoo kana ilaaluu qabdu jechuudha. Viidiyoon kun barumsa asirraa akka isinii galu yoo barbaaddan hamma xumura isaa ilaaluu qabdan jechuudha. Kanaaf mee hadda maal isinitti agarsiisaniif fakkaatee fakkeenyaaf miseejii isiniif ergameetiin dileet isinirraa ta'e haala kamiin deeffannee argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf hiriyaan kan keewwee hiriyaan dhiiras haa ta'u shamaras haa ta'u isiniif barreesseetiin jedhe isiniif barreessee isin jalaa dallata jechuudha. Waa wayii isiniin jedhee nagaas haa ta'u waan biraas haa ta'u mistara fedhes haa ta'u isiniif barreessee oo dileet achi inni godhe isin mala salphaadhaan argachuu dandeettu. Waan inni dileet godhe san jechuudha deeffachuu dandeettanii jechuudha. Kanaafuu haala kamiin deeffachuu akka dandeettan waliin ilaalla jechuudha. Mee koottaa mana hordofaa hamma xumura isaa hordofuu qabdu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf messenjera ta'ee imo ta'ee whatsapp ta'ee waan barbaaddan irraan jechuudha. Telegram ta'ee wanna kamaraan yoo application social media ta'e hunda irraan yoo isiniif barreessan argachuu dandeettu jechuudha. Delete yoo godhan deeffachuu dandeettu jechuudha. Keessattuu fakkeenyaaf messenjera namni baay'een deebisee argachuu danda'u. Fakkeenyaaf imoon deebuu danda'a maal jedhan hundayyuu argachuu dandeettu. Messengeras ta'e whatsapp imo hundayyuu argachuu dandeettu. Ammaaf mee gara barumsaa seenaa sirriitti na hordofaa isiniin jedha. Qalbiin na faana jiraadha. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa isa kana jechuudha. Dura maal gootanii aappii kana argatuudhaaf Play Store keessa seentanii jechuudha. Haala kanaan Play Store keessa ni seentu. Erga seentaniin booda notice save jettanii itti barreessitan jechuudha. Notice save jettanii haala kanaan itti barreessitanii jechuudha. Erga barreessitanii haala kanaan isinii ba'a jechuudha. Notice save haala kanaan argitanii jala isaas jechuudha. Duuba isaas maal hojiin isaa waan akkamii akka ta'e kun asirratti ilaaltan jala sanitti jechuudha. Bakka install jettu san jalatti jechuudha. Erga haala kanaan ilaaltanii install kadhu kana tuttanii jechuudha. Install yoo isin tuttanii jettan mala salphaadhaan isinii bu'aa jechuudha. Yaa haalli networkii murteessaadha. Haalli networkii murteessaadha jechuudha asirratti. Networkiin yoo dafeetiin inni deema ta'e innis haaluma saniin deema. Fakkeenyaaf mikiya dafeetiin naaf deema jechuudha ariitiidhaan maaf onnaan kiyya baay'ee sirriitti waan deemuudhaaf jechuudha. Kanaaf ani garuu isinitti agarsiisuuf jedheetiin tuuta'uunaa jechuudha jira. Amma kun install naa ta'ee jira. Open godhee jira jechuudha. Haala kanaan open yoo inni ta'e dhuftanii jala san bakka akka xiyyaa san bara ni tuttanii jechuudha. Achirratti kilik gootu. Erga achi tuttaniin booda ammas deebitanii tuttanii allow gootan. Bakka barreeffama diimaa allow isiniin jalaa jiru kana barreessaniitiin allow gootanii jechuudha. Haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Allow yoo jettaniitiin kaatan bifa haala barreeffama kana isiniif baasa. Achi booda gad dhuftaniitiin next kan jettu tuttanii jechuudha. Aspara next kana erga tuttaniin booda ammas maal gootanii aappii san barbaadan aspara dammoo maqaa aappii san kun aspara jira. Note save kadhu kana kun achi bara tuttanii jechuudha. Ammas allow jettanii ni jechuudha aspara. Baay'ee salphaadha guddaa isiniif fakkaata malee step 3-4 akkana jechuudha. Amma dammoo back gootanii jechuudha. Bakka silkiin keessan of duuba deebuu danda'uun of duuba deebitanii jechuudha. Erga isa tuttanii bakka sanitti gara mirgaatti bulee gootaniin booda of duuba deebuu qabdu jechuudha. Of duuba yoo deebitan barreeffama akkana isinii baasa. Allow jechuun ni qabdan bakka allow sarara kilik gootanii achi bara tuttanii jechuudha.
haala kanaan parsantii isin kennaa hanga dhibbaaf parsantii san dafee guuta jechuudha. Baay'een waan isin tusi tokko illee hin qabu. Annaa dafee guutaa jechuudha. Haala kanaan naaf guuteetiniin erga jedheen booda dhuftanii ammas next gootan jechuudha. Yoo barbaadan dammoo dhiistanii baatan jechuudha. Asirraa wanna takka illee tuquu isin hin barbaachisu. Yaa'u next tuquu dandeettanii jechuudha. Ammas erga next gootaniitiin jettanii dhuftanii bakka all app jedhu san isa san waan adii san gara fuulduraa gara mirgaatti qabdanii jechuudha achi. Erga gara mirgaatti qabdanii jettanii hundinuu irraa onnaa ta'ee jira of duuba akkana deebistanii jechuudha. Olii marti isaanii yoo irra jiran jechuudha. Kanaaf haala kanaan jechuudha gad dhuftaniitiin waan barbaadan san messengerii ta'ee, imo ta'ee, whatsapp ta'ee, telegramii ta'ee waan barbaadan kam aappii barbaadan san baratanii tuttan jechuudha. Nama isin agarsiisu messengeraa tuqee isinitti agarsiisu gara bitaatti gara mirgaatti achi on qabaachuu waan adiisan gara mirgaatti arramaanii achiin booda mee whatsapp illee fakkeenyaaf mee akkana tuqu fakkeenyaaf whatsapp isas akkasumas dammoo telegraamas ani garuu guyyaa har'aa kana kan isinitti agarsiisu telegraamaa messengeriidha jechuudha. Messengerii irraa messejii nuuf erganii delete kan ta'e haala kamiin deeffanna baay'ee waliin cinqamaa jira. Kanaan mala salphaan deeffattan jechuudha. Xumuramee jira jechuudha. Kanaaf haala kamiin naaf barreessanii mee amma haala kamiin naaf barreessaniitiin yoo jedhan haala kamiin deebistanii akka argattan isinitti agarsiisa. Aappicha buufannee xumurree jirra jechuudha. Bakka aappichi baay'ee step 4 akkana 5 baay'ee isinitti guddatu jechuudha. Kanaaf mee hiriyaa kiyya kana mee naaf barreessu jira jechuudha. Fakkeenyaa fi barreeffama inni naaf barreesse mee wajji haa ilaallu jechuudha. Mee asparatti nagaya naan jedhaa jira jechuudha. Nagaya jedhee naaf barreessaa jira jechuudha. Rabbiin nageenya nuuf haa kennuuti. haala kanaan nagayaadhee naaf ergee jira. Kunoo kan bifti isaa gurraachaa kun telefoona kiyyaa jechuudha. Kunoo narra seenee jira gara bitaatti kan argamu kun kiyyaa. Gamara mirgaatti kan argamu adiin kun dammoo kan isaati jechuudha. Kunoo nagaa kan jedhu naaf dhufee jira. Barreeffamni qaraas akkasumas jira. Kan ammas nagaa naan jedheetiin naaf ergeetiin jira jechuudha. Isa kana kunoo mee ammas dhufeetiin telefoona isaa keessaa balleessu jira jechuudha. Telefoona gara mirgaa jiru. Isa kanarraa delete godhaa jechuudha. Inni message naaf ergi kana delete godhu jira. Kunoo remove godhee jira jechuudha. Anaa fi isa biraas delete godhaa jechuudha. Gonkumaa akka waan takka hin argamne jechuudha. Kunoo ana biraas bade isa biraas badee jira jechuudha. Haala kanaan kunoo ana biraa badeetiin jira. Fakkeenyaa fi jecha inni nagaha jedheetiin naaf barreesseetiin badee kana mee haala kamiin deeffachuu danda'a? Bifa kamiin deeffachuu danda'a kan jedhu isinitti agarsiisaa jechuudha. Amma maal gootan jechuudha. Mala salphaadhaan kunoo ammas kanas delete ta'ee jira jechuudha. Isa biraas ana biraas jechuudha. Amma maal gootan isin message kan argachuudhaaf waan takka illee isin hin barbaachisu. Kaataniitumaan appichuma san bira dhaquudha jechuudha. Appichi isiniif ka'a jechuudha. Wanna fedhan isinitti barreessan wanni fedhe haa badu, telefoonni haa badu, waan fedhe haa ta'u appichuma san bira deemtan jechuudha. Kunummee nuti seevii kana kunuu saadiqaa jookadha kanummee fakkeenyaa fi irra yoo gadheetiin hin jedhu kunuu barreeffama duratti nagaa inni naan jedhee barreesse kunoo ni jira jechuudha. Argitanii waan fedhe ta'ee nagaa miti waan biraa waan fedhe yoo barreeffame haala kanaan isiniif ta'a jechuudha. Kanaaf barumsi kenna kan guyyaa har'a akkana ture. Horaa bulaa Oromooti.
fam, that's what they call me. I promise that you'll never be